free internet all data yookaan shabakaa tolaa bilaash jechuu afaan biraatiin kana warreen Suudi Arabiyaa keessa jirtan tasuman dhabdan warreen ammoo qabdan qabaatan warreen hin qabne chaanala Gadaa Oromoo jala yooni fedhitan yeroo hundaa'uu appilikeeshinoota toloo hojjetan hin dhabdan maallaqaan bituur chaanala Gadaa Oromoo sarchi godhuun isin biratti halaafatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu isiniin jecha buleewwan kiyya kabajamoo bakkuma jirtanii fi akkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u jecha arraasi appilikeeshina haarawaa ammaan tana abdeet ta'an yeroo duraanii osoo hojjetan kutan kana anis isiniif qabadde dhiyaadheera. Appilikeeshinii kana irraa fayyadama. Appilikeeshinni kami jechuun keessan hin oolu. Appilikeeshinni ni hojjetamoo hin hojjetu. Anama appilikeeshina kanaanin dalagachuu jira. Appilikeeshinni ni hojjetamoo hin hojjetu hajuumoo waliin ilaallee achi booda koodii isaa akkamitti akka inni kun dalagu serverii isaa waliin ilaalla. Warra tokko ni jirtan komentii jalatti kan koodii isaa nu maxxansi yookaan lakkoofsa waasti ta'ee as maxxansi warra jettanii jirani YouTube description jalatti koodii yookaan waan akka liinkii yookaan waan akkasii maxxansuun dhorkaadha waan ta'eef achiin isin maxxansuu hin dandeenye gara Facebookiitiin dhufuu hin dandeessan FB'n kiyya achirratti maxxansiisaniin jechaadha. Mee akkaataa inni itti dalagu fakkeenyaaf TikTok ni gartanii inni kuni liiviidha. Liivii eega liivii yookaan liivii TikTok dalagu jechuun ulfaatanii beeytanii YouTubeis akkasumatti ni hojjetamu hin hojjetu kan jedhamu ilaalaadha. Hordoftoonni kiyya kabajamoo hoggummoo gara YouTube dhuftan like godhuun isin hin dadhabsiisin share illee godhuu dadhabdan like godhuu viidiyoo tana yeroo hunda like hogguu gootan na jajjabeessita waan ta'eef like godhuu hin dhabinaa isiniin jechaadha. Mee deebinee warreen ammoo chaanala kanaaf haaraa taatanis subscribe godha. Deebinee mee appilikeeshinii kun kamii jechuun keessan oolu appilikeeshina kana waliin ilaalla akkamitti akka wanni hojjetuu fi kana waliin ilaalla jechuudha. Appilikeeshinni isa kana fakkeenyaaf akkamitti hojjetaa fi dhuguma isaa si hojjetaa jira kan jiru waliin ilaalla. Inni kun ammaan tan inni argitan jeeyyaadha. Hojjetaa jira. Ammaaf hojjechuu jira. Akkamitti akka hojjetu immoo waliin ilaalla. Mee dhaamsee appilikeeshina ammaan tan inni hojjetu wanneen akka TikTok maal YouTube reefa hojjetu ammaan tan inni mara malee hin hojjetu. Kana yeroo hundaa wanni isin garsiisuuf an appilikeeshinaan hojjedha. Appilikeeshinaanin YouTube hojjedha. Fakkeenyaaf isa malee itti nagaddu waan ta'eef akka soban jenneef waan kana hundi irra deddeebi'ee isin garsiisa. Amma bannee ni dalagamoo hin dalagu kan jiru waliin ilaalla. Amma ongoona. Okay. Amma dalagee jira. Yeroo inni dalagee jiru kanatti achi gargallee amma viidiyoo reefu tan inni maru san ni maramoo ni hojjeta kan jiru akkasuma YouTube illee dheenee hogguu laallu YouTube reefuun tana maru ammaan tana nuuf ibsee jira jechuudha. Inni kuni isaa argana jechuu fi kana jechuun mumkin ni mala liinkii isaa akkuma beekamu Telegiraamii jalatti isin maxxansa. Garuu immoo maqaasaa yoonee fi hagubbaa kana ni argatan jeeyyaadha. Maqaasaa kana MHR kana yoonee fi barreessitan tunnel jettan ni argatan waan ta'eef kun hedduu piroosesii biraa isin fe'isu zeeni ni irratti dalagu. Fakkeenyaaf serverii dura akkasuma dhiifnee zeen tokkoffaa lammaffaa sadaffaa fi afraffaa zeenota kanarratti sirriitti hojjeta tokkoffaa lammaffaa fi hanga afraffaatti yoonif irra kaa'atan sirriitti isiniif hojjeta. Hordoftoonni kiyya kabajamoo viidiyoo tana hamma xumuraatti hogguu dhageeffattanii irraa fayyadamtan share godhuu fi keessumaa quba keessaniin gadhahuu hin dadhabinaa isiniin jechaadha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinuu nagaan naaf tura.